yeroon isa jabaate isa fagaate yoo laallee maali? Uummata keenya sachi qaqqabsiisu yoo eebbifni maali? Arrabsuura yoo gorsine maali? Kun gaafa nama arrabsitu baasee warra kees mul'ifta. Guddisa baddee ta'uu kee mul'ifta. Naannoo kee isa arrabsiifta. Nama arrabsuun eessattuu eebban qabu. Wareegaa malee. Waaqni siin jaalatu. Jaalata. Eelsu dhiifama naa godhiiti yoo si waan bareeda waan kaaftee fangaafii si dabala. Har'a kana namu wayitu lafaa ka'ee macca guddisa macca xiqqeessa. Namu wayitu lafaa ka'ee baale guddisa baale xiqqeessa. Namoonni dhuunfaan Oromoota gaafa ibsan diffaayinii godhan argina. Kan akkamitti ilaaltati? Namni namummaa qabu, namni bilchaate, namni gorora liqimse, namni waa dubbise, namni hawaasa Oromoo keessattuu hawaasa Oromoo keessaa bahe olii xaxeetuma. Ka'ee waan hawaasa guddaan dubbatu nama dhuunfaa ta'e akkamitti siin jedhame rakkoo baakgiraawundii isaa faca'uu irratti biqiluu irratti guddachuu irratti rakkoo inni qabutu keessaa mul'ata malee waanuma mataan dhukkubaa ooludha.